waaqa jiraata haala maal suura godhe bittan daksini kabaayee kun jaalatamu kabajamoo ifeen mucaa jaalalaa jalatti warreen argamtanii hordoftoonni koo kan dubbi nagaa keessanii nagaa galata gooftaa isin akka oolmaan akka maal fakkaatu sin taane biraan dhugaadha waaqa yaadatamu obboloota koo warreen ifeenuu maaliif baddee maal taatee nagaadha miti maaliif yuutuubiraatii baddee chaanaalii waa tokko jechuun jirtu amma chaanaalii kirratti naan jechuu jettan gooftaan baraa jireenya keessanaa eebbisu egaa haaluma hojjetaa kan ka'edha xinnoo kanaaf fagaadhisanii nan jedha nagaadha miti isin akkam ooltanii akkam jirtu akkam turtanii akkam barfattan isin nan jedha innaa nagaa kootanii waaqayyo eebbifamu okay haala tokko wal qabate immoo namoonni iddoo hojjetu kana wajjinis yeroo baay'ata nabraan kan ka'e keessumaan isin jira waan ta'eef hambadii isin nan jedha obboloota koo wal fideebinee jira kadhaan jaala gooftaa yoo ta'e isin akkam ooltanii akkamii turtiin keessanii oolmaan keessanii baay'een isin yaadee jira hiriyyoo tokkotti feesbuukii kumaan hiriyyoo tokko yuutuubii koo jalatti argamtan isin nan jira maaliif gara feesbuukii illee kana naqee fi kaameraa karaa biraadha kanan deemee naayifama isin jechuun jaalladha waan akkasitti isin nan jedha akkam jirtu wanti nagaadha miti yoo wal jajjabeessaa jirtu waaqayyo bara keessa jireenya keessanaa eebbisu baay'ee namatti toltu yeroo akkasitti wanti na dhaabbatanii wal barbaaduu keessan illee karaa biraatiin baay'ee namatti tola isin nan jedha namoonni illee akkamittiin sabskraayibii akkasittiin guuttattee engedee jambatte sabskraayibiin akkamittiin akkasii ta'e naan jechuu warri jettanis sabskraayibii waaqayyo haa galatu egaa ijoollumatu naa wanti sabskraayibii naa gogo'e isin nan jedha እና karaa biraatiin immoo yoo ijoollota sheerii naaf haa godhan yoo jettanii yoo barbaaddu taatanii sheeriin isiniif warri godhanii jiru ijoollonni karaa biraatiin immoo yuutuubiin illee kan gurguramu hin jira kiyya tooftaanii kana durallee isinitti jira ture yoo barbaaddu taatanii yuutuubii bitachuu hin dandeessu jira asini nan jira na waan akkasii ta'anii nagaa guutuu qaba gooftaa keessatti eegamee isin immoo akka mooltan nagaa keessanii yoo haalli jiru jireenya keessanii akka inni jajjabaataniif yoo isini nan jira bilis dhugaa waaqaa wal cinaa haa dhaabbannu sabskraayib sheer laayik filee goone wal jajjabeessinu karaa kallattii hundamaa yoo wal cinaa dhaabbanne wal jajjabeessinu iddoon tokko wallaalatti tokko beeka waan ta'eedhaaf yoo wajjin dhaabanne iddoon baatoo wajjin dhaabanne wal jajjabeessine bareeda isin jira obboloota koo maaliif jennaani hundi keenyi namni hundi keenyi dhugaadha miidiyaa kanarratti hunduma isaa hin dandeenya yoo jenne sobadha tokko beekaa tokko beeka waan ta'eedhaaf silaatu wal bukkee dhaabanne jajjabeessine bareedaadha isin jechuu jaalladha innaa warreen sagalee koo dhageessan kuni anillee saayitii guuttadhee hin jiru akkanatti saayitii guuttaffaa yoo guruupii qabaattanii guruupiitti na dabala guruupii hin qabdan yoo taatan immoo akkanatti saayitii itti guuttatanii ijoollota lakkoofsallee naalaadha isinirraa lakkoofsan barbaada isiniin jedha kan ittiin ijoollota warra saayitii guutan isiniin jedha nama isinuu walaa gargaaru wal cinaa haa dhaabbannu obboloota koo please gooftaan immoo ayyaana isaa isiniif haa baay'isu warreen sabskraayibii walii gootanis warreen wal jajjabeessaa jirtanis laayikitiinis karaa kallattiin du'a warreen wal cinaa dhaabbattanii anumarraa kaasee gooftaan nu haa gargaaru bara keenya jireenya keessa haa eebbisu nan jedha innaa dhaamsaa qabnu guddaan isaa kanadha innaa jabaadhaa wal jajjabeessu wal cinaa haa dhaabbannu waaqayyo immoo ayyaana isaa nuuf haa baay'isu nan jedha